jeneraatonni gootawwan abaaboo teenya jechuudha. Abaaboo teenya gootawwan keenya abaaboo teenya tawaan loltuuf hin beeyne. Adeera keenya kawaan loluuf hin beeyne. Abbaa keenya kawaan loluuf hin beeyne. Kajeynummaa hongan qabne. Hin jibbinaa. Abaaboo teenya tan adwaaf lolte. Hin jibbinaa. Warri waan kana jibbu. Dhageeffadhu Oromoo. Warri waan kana jibbu. Warri abiyyiidhaaf irraa harka dha'u. Warreen arraan tana seenaa goobanaa daachee abbaa keenya jiru. Seenaa goobanaa daachee abbaa keenya jiru. Goobanaan daachee akka dongoraatti nu barsiisan malee abbaa keenya Itoophiyaa takkitti tokkoomsuufi lola jedhee hawaasa keenya barsiisu. Barsilaa nu nafne duruu orienteeshinii eegalee alhamdulillah rabbil alamin. Way bikka arra jirruu fi bikka amata khale bikka amal lama dura jiru bikka amata dura jiru. Rabbii Khaliqa, Rabbii dachii fi samii uume, Rabbii urjii aduu uume, Rabbii gaarreen uume, Rabbii dachii fi samii utubaa takka malee uume. Galanni guddaan si haa ga'u. Bikka arra jiru kanaaf galanni dachatti si haa ga'u yaa Rabbi. Dura Oromoon wanni wallaalte kana nin godhadhee malee humnati yaaliin godhadhaa malee gidaara sibiila dhiibu jirta. Sibiilli kun gidaarri kun akka sii laaffatu. Yaa Rabbi si keessa naa jira yoo keessa naa jiraanne keessa naa jiraadhu hojii. Waan feete hojjedhu amantii feete qabaadhu. Rabbii tokkichaa kee galata galchi. Akka Islaamaatti akka Kiristaanaatti Rabbii tokkichaa keetiif galata galchi waan gootu keessatti. Akka waaqeffataatti Rabbii keetiif galata galchi waan gootu keessatti. Rabbii guddaa galanni si haa ga'u. Maaliif hamtuu keessattis tola keessattis galata galfachuun gaarii. Ilmaan Oromoodha. Haasawaa keessatti illee galata galfachuun barbaachisaa. Yeroo duula deemtu kaan dhiisi. Dhageeffadhu Oromootiyya. Arraan tana bar ni dhaqqabamne. Tanaafuu warreen seenaa Haayile Sillaaseetii fi seenaa Minilik seenaa goobanaa daachee abbaa keenyaa jedhanii duruu ilmaan Oromoo barsiisaa jiran. Doofaan biyya keessaa Oromoo hoogganu. Ilmaan Oromoo goobanaa daachee abbaa keenyaa Minilik abbaa keenyaa jedhanii waan Hacaaluu Hundeessaa irra du'e waan abaaboon teenya irra duute jambar godhanii abaaboo teenya tan Minilik dura dhaabbattee dhumte fakkeenyaaf hin siima. Fakkeenyaaf fagoon dhaqu hoggayyuu tanu nama seenaa abaaboo teetiyyaa nama adeera kiyyaa beekuutu kabiraatis beeka. Mucee amma mucee akkatti jeesan jaayyaa Alii Siree akkatti du'e seenaatu himaa jechuudha. Eenyutu jeese Minilik eenyutu jeese goobanaa daacheeti. Mucee amma mucee mataa gad awwaalanii dheengadda abaaboon teenya tan isa dhaqqabdee hundi nuumaa turte. Mucee amma mucee mataa gad awwaalanii ka ajjeese goobanaa daacheeti. Goobanaa daachee abbaa keenyaa jettaa jechuudha. Yaayyaa Alii Siree goobanaa daacheetu jeese. Goobanaa daachee abbaa keenyaa jettaa jechuudha. Akkana barataa jechuudha. Dhaloonni kana barataa jechuudha. Nama abbaa isaa jeese. Nama akaakoo isaa jeese. Nama akaakayyuu isaa jeese. Kana abbaa kiyya jettee lamada baratta. Abbaa kee badaa. Adeera kee badaa jettee itti himtaa jechuudha. Warri wadaay galmoo Hormoosoo jeese. Goobanaa daacheeti. Wadaay galmoo Hormoosoo harka marachaati. Bishaan irra du'e osoo yaa bishaan jiru. Wadaay galmoo Hormoosoo kun abbaa gadaa kan lolchiisaa Minilik dura dhaabbatee kan calii calanqooti. Abbaa keenya wanni nu balbalchu. Abaaboo teenya akkatti duune beeynaa belbelle malee haasawaa jaalalaa fi miti ka belbellu. Kana hunda maal si garsiisa? Seenaa wallaala warra saniif lolu. Warri waan saniif san baratee ammaas uummata Oromoo barsiisaa jiru dhaloota xiqqaa kana akkam barsiifne dhaqqabachuu qabda. Jenereeshina uumuu qabda jechuudha. Bahar Waaree goonni keenya miilli maalitti irraa murame osoo loluu goobanaa daachee faala. Quncaas dacee faala obboleessa isaa. Warreen wadaay galmoo Hormoosoo irra dhiichise. Warreen abbaa gadaa keenya kan Minilik dura dhaabbatee lolchiisee lole
irra dhiichise reefkasaa irratti osoo inni waywaatu laalaa madaafaa fi qawween dhaabbatee osoo waywaatu baga dhumne jecha warra dhaabbatee irra dhiichise adeerra kiyya abbaa kiyya saniis adeerran keenya warra calii calanqoo abbootii teenya warri calii calanqoo warra Minilik jala dhaabbatee abaaboo teenya ajjeessise isaanis goobanaa daacii irraa takkaachuu akka Kabiir Adam akka Ali Galmoo fi Wadaay Galmoo adda baafadha yeroo hunda wal isin irraa dhoyti akka wal isin irraa hin dhayin Ali Galmoon fi Kabiir Adam abaaboo teenya warra Minilikii fi goobanaa daaceetiin bitame warra calii calanqoo gootawwan keenya Bakar Waareetii fi Wadaay Galmoo faa jeese kana dubbiin warreen kun warra bitaman abbaan gadaa goobanaa daacee Harargees guutu jira usnee dadhabne arrammoo duriis dubbachaa turre arrammoo ni baqeessin addaan akka kitaabaatti goobanaa daacee Harargeenis ni qabdi calii calanqoo Minilik hin boone calii calanqoo namni calii calanqoo cabse Oromoo cabse Wadaay Galmoo hormoosoo namni jeese Minilikii miti dhugaan isinii maa dhageeffadha seenaa dhugaadha goobanaa daacee kan Harargeeti kan jeese Ali Galmoo fi Kabiir Adam faadha warri Wadaay Galmootii fi Bakar Waaree miilarraa mure warri Bakar Waaree jeese Minilikii miti waraanni Minilik duuba jira loleen beeku waraana goobanaa daaceedha kan Harargeeti warra duubaan itti fide saniitu humneeffatee humna goobanaa daacee kan kutaa biraati wajji obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo wal fixe akka amma ilmaan Oromoo godhaa jiran kana akka ilmaan Oromoo adda bilisummaa Oromootti ilmaan Oromootti erganii akka ilmaan Oromoo naannoo Amaaraa erganii akkatti duubaatti dhawan kanatti Minilik duubaatti dhawaa ture Oromoo kutaa biraa Oromoo Harargeetis kan akka Kabiir Adam faa kan akka Ali Galmoo faa Bakar Waareetii fi Wadaay Galmoo faa warri ajjeesise goobanaa Harargeeti jechuudha. Goobanaan Harargee kanarrallee Harargee kana godhaa jiru. Goobanaan Harargee akka Jaafar Aliiti. Kabiraatii miti. Isin galtee? Goobanaan Harargee arrallee Harargee akka godhaa jiru waliin garraa jechuudha. Laallee garra. Kana jechuu dubbiin sheer godhe. Wanni kana caalaan jiru. Barnoonni kana caalaan jiru. Arraan tana Oromoon sheer godhe. Arraan tana Oromoon maal godhaa jirti? Tan kaleetiin akka wal fakkaattu. Akka Oromoon diinaan hin mo'amanii sii galaa jechuudha asirratti. Akka Oromoon nafxanyaan hin mo'amanii sii galaa jechuudha. Akka Oromoo malee Itoophiyaa tiiffachuun hin dandeemnee sii galaa jechuudha. Oromoodhaan malee Wadaay Galmoo hormoosoo abbaa gadaa keenya kan Minilik dura dhaabbatee maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya idda Oromiyaa kannine gabroomnee jiraannu duunee dhabamuu wayya kan jee namni jeese Minilikii miti. Nafxanyaatii miti. Oromoo duubaan itti fidde calii calanqoo duubaan itti fidde Oromoo abaabuma teenya adeerranuma keenya abbootii gadaati abbootii garaati dhiifama abbootii gadaatiin jaami abbootii garaati bar jara lamaanii bar wanni jarri lamaan itti wallane abbootiin garaatii fi kun Minilikiif hin gabroomnu warri Minilik dura taa'ee Kabiir Ali Galmoon ni abjuumeeti Minilik fudhatee maarree keejiiba jarri Wadaay Galmoo dura dhaabbatan Minilikiif teenyee haasoonee gabroomnaa jaan Wadaay Galmoo hormoosoo haasoo Minilikii wajjin qabnuudha bikki jarritti dabe deemanii Minilikii galanii duubaatti fidanii jechuudha warri Wadaay Galmoo jeese Minilikii miti waraana Minilikii miti goobanaa Harargeeti
warri bakar waare miila irraa mure madaafa taatullee warri jeese ilaa haga fadis bakkoo ilaa hagas jala deeme goobanaa harargeeti warri bakar waare jeese kamilli isaa irraa murame madaafaan ta'u ka jeese ilaa haga maayyii jala deeme miila gaalolaatti Oromoo abbootii garaati tanuma akka ammaa tanaa jettu warri wadaay galmoo jeese mililikii miti goobanaadha goobanaa harargeeti kan duubaan itti fite akkasitti isinii adda baafnaachu kanagaa abaaboon teenya tan dur lolaa turte eeysaaf Itoophiyaadhaaf Balcha abbaa nafsootii fi abdii saagaa jaranaa gootawwan saylan gaafa lola adwaasa lolan xaaliyaanii lolan jeeyna isaanis abaaboo teenyuma tan Itoophiyaa jaarte tawaan loltuuf hin beeyne jechu kanarratti walii galla warri kun abaaboo teenya juu bikkitti nyaadhamtu yeroo hunda ilmaan surri kasii qabu olii guurrateeti abiyyiin saniif dura qabanii abaaboo teenyata Itoophiyaaf lolte jaanii kursii abiyyii eegaa turanii jechuudha. Waan sanii diigame qabadhu waan sanii diigamaa dhufu jira. Abaaboo ta'e adeera kee kan namaa lolu gowwaa namaa lolu beekuun dirqama. Goota kee ka ifii lolatu ka namaa lolle ka hiju ka obboleessa isaa dura dhaabbatu ka diina duraas dhaabbatu goota ifa si baasu fi ka dukkana siin deemu goota Oromoo kan ifa si baasu ka dukkana siin deemu beeku qabda. Goonni hiriyaan qabne ka dukkana keessa si naqu abbaa kee adeera kee ka lolu goota dukkana siin baafne ifa si baasu abbaa kee adeera kee goota kee adda beeke jaalmarroodha ka ifa si baasu woboodha warri ifa si baasu warra seenaa adda baratee toltuu fi kan adda baratee afaan qawwee malee nun baaftuun ifa si baasuudha ifatti ibbaasuudha kana dubbin gootawwan kee kan Itoophiyaan tun ni nyaattu jiru kafirraa eegu kan waan abaaboo teenyaa hagatti akka sharafna jiru kan akka Jawaar Mohaammed eeggachuudha kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan seenaan inni dubbatu mataa zirsi gootu jechoota inni dubbatu jechoota gootummaa jechoota inni dubbatu bara abbaa garaa osoo ta'u fedhe Koloneel Gammachuu Ayyaanaa abbaa garaa osoo ta'u fedhe barsiisaa Abiyyiiti bar abbaa garaa ta'e nu kannuu osoo fedhe maneedhaan taa'u bar haasawni isaa mataa zirsi godhu suusisoo kanneessu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gootawwan keenya kanneen maneedhaa jiran kanneen yoonii fi sossoon qabsoo ofiitiif akka hin dagamne sossoon gaariidha warri dagamees ni deebi'a warri deebi'ee warra dagamne sanii hojii deemuu qabda Oromoo bayyanattee tanaafin hoggayyuu goota namaa loluu fi goota ifii loluu jaa jechuudha. Tanaafin ammaas hamileen cabsinii jaa ani osoonii fi maqaan kiyya Mr. Hamileen cabsinii naan jettanii akkaanin jaaladha. Waanin maqaan addunyaa tanarraa jaaladhu maqaa abaaboo tiyyaati. Maqaa Oromoo kan abaaboowwan keenyaa kan itti makaa hin qabne maqaa Oromoo qulqulluu kan itti makaa hin qabne maqaa Oromoo qulqulluu warra akkasiitiin jaaladha jechuudha. Maqaa akka leenjisoo kan nama leenjisu si leenjisa si galee maqaa akka roobaa maqaa akka galmoo maqaa akka hormoosoo maqaa akka bakar si galee maqaa Oromoo qulqulluu kanaan jaaladha jechuudha. Garuu sanii gaditti osoonii fi sanii gaditti hamileen cabsinaa maqaan kiyya hamileen cabsinaa hagumaan qabsoo qabadhe daraniin eegaan as dhufe hamileen cabsinaa qabadhe jechuudha. Keessaafuu amal lamaan kana takkaa afaaniin hin buune hamileen cabsinaan amal lama viidiyoo kiyya kanin dubbachaa ture hunda keessa dhageeffadha. Waan amma dhufe kana hunda
wallahi beekaa osoo hin ta'in seenaa qabsoon na barsiise beekee osoo hin ta'in maaliif rakkoo si barsiisa waa hunda tanaafuu arra oromoon akkana ta'uu warri nama laal hirrifatina warra namaa lolu kan qabamee an akkasiin ta'e ni beeka garaaf lole ni beeka kan barnoota irraa fudhatu nama namaa loluuf abadan hirrifatin yoo gadhiiftees boru deebi'eetuma namaa lola garaacha namni garaa lolu akkuma OPDO kana kan Jawaar Mohammediin taa'e jennee dadhabna goonni keenya kamaniidhaa jiru Jawaar Mohammed yaa Jawaar Mohammed ummatni kun ummata leenjuu miti OPDO'n baanan tan maqaa tan oromummaa OPDO'n sabboonummaa hin qabne OPDO'n nama jala deemuu barte hagam feete yoo leenjisan leenjiin fudhattu OPDO'n gaanguma gaangee bar harreelleen bar ni baratti bar sindiittuu bar harreelleen shoo jechaa fe'atan gaangeen fe'attu gaangeen shayxaana keessa guutu akka waan baranne wooma dutu waa takka akkan baranne keessa guutu gaangeen waan barattu humnaan fe'amteetti humnaan babbaatee galti bilisaa miti harreen fe'amuu malee bilisa fe'amuuf gabroomte malee bilisa waan gabroomteef harree ja'a malee harreen bilisa dhaabbadhu jettanii yoo barsiiftanii dhaabbattee fe'amti gaangeen ammoo hin barattu niis ni fe'amti niis hin barattuusi harreen ni baratti ni fe'amti gaangeedha jechuudha gaangeen niis hin dhaltu niis hin barattu fe'amuunis irraan ooltu OPDO'n gaangeedha jannee kadhannee dadhabna ummata kana maaliif faayinaalii ummata kana wanni inni jees ni jirti harka dhibbarraa harki 90 ummata kana ummanni kun gidaara ummanni kun achi keessa hedduu qawwee qaban isaan kana humneeffannee ummata oromootti sossobnee garagalchinee akka isaanii duula godhaan dhuga deebi'anii isaa nyaatan godhamte wanni saniis garuu faayinaalii waan isaanii deebi'an hin dhiisan tanaafuu wanni OPDO jedhan zalaalam wanni abbaa garaa jedhan zalaalam OPDO fi abbaan garaa tokko waan baratuu miti isaan waan if dura haanii miti isaan waan if dura haanii deemanii isaan ergachuu isaan ergamuu baranii ni ergan waan biraan fedhan sanaafuu akka ergannu irratti silaataani arra abiyyiin aangoon qabatu osoonii fi OPDO akka ergannutti gaafa silaa oromoo wal taate OPDO walaa lamma walaa abiyyi walaa kana akka ergannutti sheep goone arra sadarkaa kanan taanu sadarkaa kanan geenyu Abdullah Khalil Jani ya ammallee ati biltsiginnuma kan haadana muutiifuu takka qophaa'ee jiru kan itti fannifamu Abdullah Khalil ati oromoo miti maquma waafattee sira jirta malee warreen as keessaa jiru gizee gargari anni ullaalu komanti gizee gargari ijjira na buuti Abdullah Khalil Jani ati kaas keessa jiru siin darba baye ati waslaataadha ati yeroo ammaa haada siifannifamee jiruun agartu yeroo ammaan tana biltsiginnaa haannamu yuutuufu haannifannifamee ta'a namoota akka tattaa'u agartaniifi yambar warmbar sanqal kaan akkana ja'a kaan yoomumaan du'aa ja'a kaan akkamittiin du'a ja'a kaan eessuma seenna ja'a kaan addunyaa Ameerika deebuu kaan biyya biraa dhaquu oromootichi jira ja'a oromoon addunyaa tanarra bikkan jiran jirtu kaan addunyaan namuu yaadaan seenee fuulli cileetee garagalee mee fuula abiyyi ilaala gubachuun keessaa gubachaa dhufe dirqiidhaan jajjabeessa malee kutee jira jechuudha tanaafuu ani barnooliin arra ummata kiyyaa kannu kana warri sheer gootan galatooma
warri seen gootan galatoomaa fayyaadaa warri seen hin goone fayyaadaa isinis goonni namaa loluu fi goonni fi lolu go'a kanarratti dhuma amma gaachi booda Oromoo wanni godhuu qabdu waan dabarte dhiiftee gootowwan keenya kan gaaraatii fi gootowwan keenya kan maneedhaa jiran wanni godhuu qaban maali warreen arra gootowwan keenya kan maneedhaa jirurraa namni dubbatu hawaasa Oromoo nuti hawaasni Oromoo kanneen kutaa hundi yoonii fi waraana keenyatti ida'amne malee waa takkallee wanni nu baasaan jiru yoo waraana keenya ida'amne malee wanni nu baasaan jiru quba qabaadhu waraana keenyatti yoo ida'amne malee ilmaan Oromoodha keessaafuu wake up ilmaan Harargee wake up jaanjana keessa jirtan kana keessaa baha namoonni seenaan beeyne namoonni garaa isaatii bulu akkamitti kanatti isin akkamitti qabsoon Harargee keessaa uumamuu dadhabde akkamitti qabsoon Oromoo uumamuu dadhabde gootaan nu keessaa dhume kaan biyya keessaa yaa'e goonni dhabamuu ammas hagi jirtan akkamitti falmachuu dadhabdan ilmaan Arsii ilmaan Baalee please akkuma ilmaan Harargee wake up dhiisaa kan bira qabsoon isin keessa hin jirre hin taatu hin shaffistu hin deemtu please dhiisaa seenaa dabarte kaa hara qabsoodha warritti jirtan galatoomaadha ammoo mataan itti seenaa hidhadhaa obboleeyyan keessanii wajji hidhadhaa dhiisaa summii garaa qabnu haa dhiifnu ilmaan Arsii ilmaan Harargee kutaan hundi warri summii qabdan hundi please haa seenaa please waan hin beekurraa hin dubbadha waan hin arkee fi waan hin beekurraa hin dubbadha waan hin arkee waan itti jiru please hara qabsoo haa kaanu ilmaan Arsii ilmaan Baalee ilmaan Harargee itti jira gaafa Hacaaluun du'ee fi gaafa Jawaar Mohaammed hidhamee fi gaafa hooggantoonni keenya hidhaa jiranii fi amma akka jirru if ilaallu akka hiriiraatti akka hiriira ba'utti qabsoon karaa biraa deemti jee mana galee jiraachuu mana galan qabsoon karaa biraa deemti hay qabsoon karaa Gujii fi Booranaan oowwuun maaliif nama rifachiifti jaaramuudha itti idaamu humneessu ani diinni hijaana irraa bu'uura obboleessi kiyya hijaana irraa ba'e rankaayyenne ani kutaa Harargeeti kutaan biraa kutaan diina kiyyaa isteenni diina kiyyaa hijaana irraa bu'uura kutaan kiyya hijaana irraa ba'e humaan hin godhu na nyaatee nan fixu nan qoqoru na ciniina na hangusha na ciniina malee lafee nan qoqoru tuni gorsa isin haa taatu qabsoon karaa biraa deemtee jennee mana gallee taa'uun barbaachisaa miti ummata Oromoo waan na dhageeffattaniif galatoomaa isin jechuu kiyya dura dhaamsa kiyya konkuluujiin irraa yookaan immoo xumura haasa'uu kiyya hamileen cabsinaa oggu takka qabsoon Oromoo waan ammarra geessa irraa hin qabsoo haasa'uu kiyya xumura qabsoon Oromoo sadarkaa kana ga'uu ilmaan Oromoo warra falmate warra hamileen cabsin irraa jaalmarroo irraa kan hamileen cabsini jaalmarroon hamileen cabsini osoo hamilee cabseninis ni gala harka kanna akkasimi woboo gaaraa tan jaalmarroo biratti hafte woboo gaaraa tan arra jirtu cinaa dhaabbachuudha sagalee ta'uuf cinaa dhaabbachuu humneessu itti yaa'u Oromoon amma maaligaa amma itti yaa'uu dhabdee amma qeyroo biyya keessaa qawwee saammachuu dhabdee amma itti yaa'uu dhabdee maal naa eedaa jechuudha dhaamsiniin qabu kamaayyii akka gorsaatti waan seenaa dabarteeme kan ammaa waan Oromoon qabu godhuu qabdu dubbadheetiin irraa bu'aa jechuudha maal naa goota yaa oboobi yaa qeyroo
biyya keessa wobootti idaame yookiin bikka jirtu woboo gargaaruun seeni qawwee bikka jirtu qawwee fudhu saami qawween teeti kai qabsoo duraan godhuu turte kai har'a godhi girgireessi kai wanni godhuu qabdu tanaachu seenaa sitti himeetiin waan amma godhuu qabdu sitti hima ani waan hin godhu godheetiin jira amma sagalee sii ta'uu qofa sittiin kijibu yoonin qabeenya qabaadhe si gargaaru yoonin yeroo qabaadhe sagalee sii ta'u lamaan kana bichaan godha gaafaan akka kee jiru gaafaan biyya jiru waan hin amma juutan hunda taniin hin godhin hin qabu taniin hin godhin hin qabu ragaafin sitti hima nama qawwee barbaada adda bilisummaa oromootti ida'amee miti nama adda bilisummaa oromootiif qawwee diinarraa qopheessee ibbira kutee sanirraa tokko qawwee saami dhaqi qonqon saamin bikka qawwee fi maallaqa agarturra qawwee fudhadhu doolaar akkana yoo asitti agartee fi qawwee asii agarte qawwee san saami akkas waan hin godhin waan hin amma duran godhin godhi sin jechaan jiru yaa qeerooti waan hin amma duran godhin godhi jechaan jiru yaa saba koo waan hin godhaa ture irraayin arraba bikka san hin jiru bikkaan arra jiru san hin jiru tanaafu qabsoo godhuun amma finiinsu oromoon qabsoo gizee gootu namni kubbaa taphattan ni beeytan kubbaa miilaa namni taphatu namni geema taphatu ni beeka qabsoon maal feeti finishing xumura feeti qabsoon eegallaa fi hamilee cabsuu dhabuu xumura feeti waa sadi feeti qabsoon tan duraa dammeeyxee surriidhaan hidhachuu garaafin damoozaa fi lola jechuu osoo hin ta'in biyya tiyyaa saamame abbaa kiyyaa du'e akaakuu kiyyaa du'e jettee surrii ta'e hidhachiisu waan loltuuf beeku ogguu waan loltuuf san beeyte gabbaatee waan loltuuf san irratti hamilee cabsitee hamilee cabsuu dhabu sadaffaan ispiidii ogguu diina kan sardite jalaa haftee taa'uu dhabu haga goda galchitu haga gudee goda galchite godaa baaftu haga awwaaltee biyyee irra keeysu jalaa hafuu dhabu ogguuni fi kitaaba katabdu ogguuni fi waan takka barreessitu ogguu walaloo takka barreessitu mata duree gartee ijoo dubbiidhaa san keessatti ibsa dubbiidhaa xumura dubbiidhaati ogguu kitaaba tokko barreessitus mata duree ibsa waan acha keessa babal'iftee dubbattu waan xumurtu sadeen kana akkasi qabsoonis waa sadeen kana feeti oromoon lameen qaceelloo godhaati xumura qabsoon beeytu kubbaa guu taphattu warreen gool naqu kun hundi warreen taphataan kubbaa warreen dabarsee warreen bikka sanitti dhawee naqu kun hundi maali warra finishingii warra hafuura qabu warra humna qabu namni gool naqu namni halaalaa dhawee naqu oromoon taphachuu ni beeyti tapha siyaasaatis loluus ni beeyti ammoo xumura dubbii finishingii sani tireelingii guubaatee ogguuf ceete ogguuf fixatte atliist sa'a lama ceetuu sa'a takka ceetuu ogguu dadhabdee hujattee dhaabbattu san ispiiriidhaan qacellotti ispiiriidhaan meetira 200 ca'uu qabda ispiiriidhaan ispiirii haga qabduun that is finishing sigaltee waan beeynurraa dubbanna qabsoon oromootis xumuran qabdu hoggayyuu bikka xumuraa sanitti qaceelloo jajjabeessu ammammoo karaa abikki xumuraatis akka jabaatu kai qeyroo xumura qabsoo gootowwan kee kan daggala jiran woboo jabeessi humneessi akka xumura qabsoo godhan laal wayyaanee akkatti lolaa jirtu ogguu eegalte hin haftu jalaa ispiiriidhaan deemaa jirti xumura qabsootu kun ispiiriidhaan deemuun
ninki jibe Oromoo qabsoon Oromoo ni eegalti lolaas ni banna hamileedhaan ni lolla xumuratti bar dheengadda lollee xumura qabsoo Oromoo godhuu dadhabuun 90 takka duriis kabbiraa qabsoo karaa nagayaattis dheengadda akkana taane jechuudha. Qabsoon Qeeroon goote kan karaa nagayaa gootawwan keenya warreen ramaniidhaa jiru karaa nagayaatiin qabsoon harka ol qabaa godhan sanis xumura dhabde finishingii dhabde bikkaan siinii deemuuf tana beekuus tura jira waan takka guugootu xumuratti godhuudha finishing warri kubbaa taphatu akkasitti finishing warreen itti maraatee akkasi maayiratti gool naquuf finishing qabsoon teenyaas akkas barbaaddi lolte jalaarafin qabsoo dheengadda hijack nurraa godhan finishingin hin jirtu jechuudha. There is no finishing. There is no finishing in our struggle. No finishing. Tanaafu Qeeroo ani dhaamsaniin qabu waan na dhageeffataniif galatoomaa warri sheer gootan isiniin jaaladha. Maaliif dhaamsaan akka namni xiyyanaa dhagoo fedhu akka Oromoon dhageeffachuu feetu ijoolleen akka dhageeffattu fedhu katanan beekne akka dhageeffattu fedhu warri sheer gootan naaf galatoomaa warreen ammoo anuma laaltaniitti gammaddanii dhiiroo dheengadda maraatanaa nuun jettaa turtan aktivistii Oromoo hunda maan teenye sa'useetuma maan dalaganne maarriyyoo maarroo kan hundi warreen qabsoo Oromoo tana dura dhaabbattanii fi warreen nuunaatan kanu arrabsitan hundi keessanuu wanni nuti tirafaanee itti maraanneef waan amma dhufaa jiru kana jechuudha. Kana daranii as diimachuu gaafa qabsoon Oromoo xumura harkatte sagaafas nuun maraatee jettanii jechuudha warri nu arrabsitan. Tanaafu arraan tana qabsoon Oromoo as geesse hin dhiichifnu. Dhiichifni qabsoo Oromooti xumura nu dhorka. Nu if nu raanfachiisa. Laal ilkee ciniinnattee kara qabsoo deemu gaafa waa hunda zig godhatte dhiichifta. Akkasi gaafa waa hunda godhatte dhiichifta. Oromoon Finfinnee seenuu qabdi. Jaa Qeeroo Finfinnee seenuudhaaf atis cinaa dhaabbadhu. Kan itti idaamu gaaratti waraanatti idaamu kan waraanatti idamne biyya keessaa fincila kaasu kanaa ala dhaamsi biraa hin jiru. Ta'e cinaa dhaabbadhu qabsoote. Yoo arra cinaan dhaabbanne yeroon cinaa dhaabbattu hin jirtu arra addunyaan sadarkaa qabsoo Oromootii fi qabsoo ilmaan Tigraay booda jirtu. America, God bless America, God bless Europe. Hagan nu gonaanu hagi kunu gaya kana achi si abbaa qabsooti. Economiidhaan daadarkaa isanii laal gaafa Ameerikaan sikkaate. Gaafa warri ji'arra taa'ee sigallaalu kaameraadhaan sigallaalee bikka silaalee sanitti boombii sii gad darbu. Intarneetii ziisirraa godhu. Sigalee warra ji'arra taa'ee nama gallaalu bara intarneetii addunyaa hunda telefoona intarneet waan ati qabdu hunda isaanii kontirool godhaa beek. Maallaqaan bikka biraa raabituttus bikka biraa akkuma si cufan kana cufan. Naannoo inni arra deddeemee droona bitatee qoma dhawatee maarree jiru abiyyi everything block. God bless America. God bless America. God bless America. Arra Amerikaan oggaanii fi ilmaan Oromoo isin himnu ka'as waan mootummaa tanatti as deemaan gartan guusin hin jennu tun waan dhugaati jechuudha. Biyya keessaa neetworkiin isin warreen neetworkii bitachuu hin dandeenye ilmaan Oromoo irra guddaan waa takka gurraan dhageessan warri neetworkii hin qabne warri haayifaayi akkatti fayyadamu hin beekne bikka itti fayyadatu hin qabne waa takka dhageessan akkuma dur Mangistuun Hayilamaariyaam waa hunda cufee godhe sanii jechuu arraan tana sheer godhe arraan tana Oromoon qoma dhawattee dubbachuu qabdi. Abiyyi Ahmad waan isaa hunda mootummaan Ameerikaa buloo gootee jirti.
akka ati hin beeynetti akka ummanni Oromoo hin beeynetti akka Abiyyi bikka inni deemu hunda jala kaanii buloo godhaa jiran ifa kun laal dubbii Afrikaa irraa Keeniyaa White House yaammate sigalee Oromoo Amerikaan akka harka ispiidhaan jala jirti wanni godhaa jirtu kun waan hundi ilaallee garuu warran beeyneef himnaa jechuudha. Oromoo Amerikaan droonii Abiyyiin biyya alaarraa bikka biraarraa bikka irraa naqabsan irraa naqachaa jiru hundi everything is black. Everything. Wanni hundi block taatee jirti. Tanaafuu wanni itti dhaadatu hin jiru ammanni mala karaa baafachuu. Inni wanni itti duraan dhaadachaa ture droonicha keessa guureeti drooniin samii keessa kan lubbuun namaa keessa hin jirre achi ilmaan Tigraay fi ilmaan Oromoo akka duraan baretti daaraa ejjaa jechuudha. Sigalee san hundimmaa hin jiru ilmaan Oromoodhaa ka'aa qabsoo teessan godhadhaa gizee chaansiin dhufte. Haalli amma jiru kunis jijjiiramuu mala. Oromoo haalli amma jiru ni jijjiirama. Haalli amma jiru kun jijjiiramuu mala. Qabsoo tanaaf xumura kan nuu dhabuun yeroo biraa eeggattee guwanni haalli jijjiirame eeggachaa ooluun tana fiddi. Time and condition. Use time and condition. Use your time. Cairo, please. Use your time. Yeroon teeti itti hojjedhu. Bobo yeroon teeti itti hojjedhu akka ilmaan Tigraan yeroo isaan itti hojjetanitti. Akkaan jee dubbadhu wallaale dubbii tanatti dhuguun dubbii tana dubbadhu. Yeroo itti hojjedhu yeroon tun ni dabarti. Yeroo akkanaa chaansii kanaa meeqaan nu dabre lakkaa'uu hin dandeenyu. Ammoo gizee kana akka nama maraatetti akka nama maraatee akka nama lubbuun qabne akka roobooti ceetee qabsootee asiin ga'uu qabda. Qeyroo akka dheengadda maraattee akka roobootitti harka ol qabdee qabsoo gootetti arra tan gaafasiitiif tanarraa adda tanarraa qawwee qabda tanarraa qawweessi booda jira tanarraa qawweessi woboosi booda jira tanarraa woboodhaaf biyya meeqa qabachaa jira. Ka'ii biyya keessaa naan rafin hagaboon dhuftuun eeggattee rafin woboo suutan deemin magaalaa Wallagga Dambidolloo magaalaalee gurguddoo qabadhu as ta'e naannoo Finfinneetiin shir jettee taa'aa ooluun faayidaa miti seenii soora keessa walakkaa tanarratti warreen biltsiginnaa Oromoodhaa kanneen harka lafa jala daleedan galatooma baqayti amma booda duraan lubbuu sodaaf isin hin jenna namayyuu goda seenu jira godan seeninaa qayroo gargaara warreen information kannitanii warreen woboo fi qayroo dhokoystanii dalagaa turtan galatoomaa isin hin jenna warreen achuma keessaa paarlaamuma keessaa achuma keessaa naannoo Oromiyaa keessaa ilmaan Oromoo gargaaraa turtan mistira baasaa turtan waa hunda godhaa turtan galatooma isin beeyna qaceellotti galatooma kuni khijibaa miti jara walitti diruu miti siyaasaan jala walitti diraa miti kan isin tatteessanii isaan tattaanii isin hin jaan kan isin irra beekan kan isin hin jaan kan isin irra beekan dhugaa ammoo amma dirree baasaa baate dubbiin dirree maaliif dirree baasaa amma akka utti dirree baaftan nuti isin jalaa garagallee jaan girgireessa yoo amman girgireessine faayidaa nuun qabdanii beeka wanni isin dalagaa turtan san amma ilmaan Oromootti amma dirree baasaa maaliif mootummaa biltsiginnaa fi biltsiginna waliin dhaawaa miti kun waan isin hin jechaa turan biltsiginna
shanen nu keessa jirtii jajjaanii mataa keessa sin dhawaa turan halkan jalaatti beekaa gaafa sin dubbatin arramooni dubbanna arra maaliif waan gaafas gootan arra qabsoodhaa jalaa baha jalaa abaluun bade abaluun kute haa jaani akkasitti isin beeynaa jechuudha. Isin galtee abaluun kute abaluun bade qabsoo jiraachuuf baddee sin jannaa jechuudha. Badii bikka biraarraa miidiyaa irraa dubbadhu badii qayroo kaasi. Akka Mustafaa kagaafaa qawweedhaan meeqa fixee faayinaalii gootawwan akkasii as bahuu qabamma. Gootawwan akkas ta'uu baattullee wanni duraan dalaydee iccitiin kannaa turtee waa godhaa turte san duraan dhokoysaadha. Amma immoo ifa bayiiti as bayi jalaa bikka isaan sin agarree dhaqii badi jalaa wajjin hojjetin amma. Kana garaagarummaan isaan walitti direeti maalessi siyaasaa oofachuu miti mootummaan kuftee jirti. Amma dhugaa walitti himuudha. Duraan lafa jala dubbachaa turre arrammoo bayi as bayi jalaa badi. Ani hujiin dhumatte akkas jalaa as bayi harka kanne eenyutti ummata Oromootti ani harkaan kanne ani immoo duraaniin dalagaa ture kashane as keessa jirte ja'anii arrabsaa turanii fi warreen sammataa warreen sachi keessa mistira kannaa ana jii irra gabbee dubbadhu. Ana faala jii amma gizeen amma dabarraan gaafa waraanni woboodha gaafas Tigreen gaafa waraanni woboo Finfinnee seene akkasiin ture siin dhageenyu jechuun amma oowwa kana keessatti as tokkaash madaafa tokko taankii tokko bikka isiin dhoytu ilaamaa horii laalchisu warra dura deemee huccuu nagayaa uffatee as tokkaashini beektaami achin dhayin achi dhayi meetira hangana achi dhayi meetira hangana achi dabre bikka tana dhayi waraana keessaan tureniin beekaa dhageeffadhu. Bikka isin warra waana bikka nama himu bikka sanii maa turtan as tokkaashii qabsoo Oromooti isin achi keessaa biltsiginnaa taatanii barri madaafni gizee achi bu'e achi buji'u. Bar namni tokko guunii fi fakkeenyaaf dirree dhawarraa haramaa guudha ol feete dheessa jirta. Ogguu taankiin dirree dhawarraa haramaa dha'uuf guufeete. Gaddabareete as tokkaashiin haramaa xarafa haramaa san dhufee bikka inni dha'uu fedhu achirraa reediyoon antti hima achi dhayi bikka sani dhayi meetira hangana achi dhayi as siiqi meetira hanga kana karaa mirgaa gori meetira hanga kana meetira dhibba hangana itti dhayi bikka san itti deddeebisi akkas jaa jechuudha. Saniifuu as tokkaashoonni keenya arra gabbaanii dubbachuu qaban jenna. Oromootiyaa warri sheer gootan galatoomaa dhaamsiniin irraa dhaame ummata Oromoo ka'e qabsootti idaami ka'e fincila kaasi qayroo ispiiriidhaan koottu waraanoo keenya bikka jirtanii qawwee saamaa qawwee wal harka kaa ispiiriidhaan deemaa kaa ispiiriidhaan koottaa Finfinnee seenaa ispiiriidhaan biyyoota hunda qabadhaa warri biyya keessa jirtan ka'aa fincila kaasi.